على محمد يا مصطفى العربي مكة نوران دلته مدينة ديم النبي سينا زنين تبدا الصحابة نبي على محمد يا مصطفى العربي مكة نوران دلته مدينة ديم النبي سينا زنين تبدا الصحابة نبي إفتولتوتا عربا كان نما أولتي إفلالا جدتي قبر ماران دالتهم بيفتيسا قراجة سمونيسا فتنة تريم ماتي قبر تريرا قبر ماندالتوس قيسيسا چما نمومو قوتون قوتامي تريم إفا الدنيا إسلام مان إفت فيدمودان علمي نما هندي والكتا أكته ملسي جرام قريشوتا شني رسوله درسودان مؤذنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تهو دنتي جرام bulchiinsa mootummaa islaamaa madiinaa maadhee fateefis bulchaa qabeenya islaamaa yookaan beeytal maal tahuu danda'e jiram bilaal ibnu rabbah yookaan bilaalul habashiin gurraachi qeeyseeti afrikaanonni hundi ittiin boonan musliimoonni hundi fakkii godhatan kun ashaaba guyyaarraa seenaa isaa daawwannoodha seenaa mi'ooytu ilma habashaa kana dhaggeeffate harki yaada kennuurraa if qusatu ni jiraata jedhee hiyyaatu tanaaf isin hundarraa yaada sagantaa tanarratti qabdan ni eegganna. على محمد يا مصطفى العربي مكة نوران دلته مدينة ديم النبي سينا زنين تبدا الصحابة نبي على محمد يا مصطفى العربي مكة نوران دلته مدينة ديم النبي سينا زنين تبدا الصحابة نبي مكان إسحاق بلال ابن رباح جامم بلال ابن رياح جتشونيس بريف نجرام بلال الحبشة جتشودان biyya hunda isaatiinis moggaafamee jiram sagalee bareedduun kan beekamu hoggaa ta'uun nama jalqaba salaataaf ummata yaameedha gootichi islaamaa kun kan dhalate akka lakkoofsa awurooppaanota bara 580tti biyya makkaa yookaan hijaaz keessatti ture abbaan isaa rabbaa gabra dureeyyilee arabaa hoggaa ta'uun habasharraa bitamee gamas akka geeffame ni himama haati isaa hamaamaanis giiftii abisiiniyaa duraanii akka taatee fi lola arbaa yookaan fiil kan kaabajiisuudhaaf gaggeeffame irratti qabamte gabrummaan akka bitamte maddoonni seenaa tokko tokko ni eeran maatii gabraa kana jidduu gabrummaadhaan kan dhalate bilaal humna isaatiin bulchaa isaa umayyaa ibnu kalaf tajaajiluun alam sammuu isaatiin waan bulchaan isaa yaade itti kanneen alam hornogomuudhaaf yookaan abboomuudhaaf carraa hin qabu ture dalagaa humnaa itti kenname sirriitti waan raawwatuuf gabroota keessaa akka gabra gaariitti ilaalamaa ture bifa bilaal ilaalchisee barreessitoonni seenaa garagaraa waan baay'ee kan barreessan hoggaa ta'u isaan keessaa barreessaan Muhammad Abdurra'uuf jaamu kitaaba isaa kan bilaal ibnu rabbaah jaamu keessatti inni yookaan bilaal bareedaa dhiiraa hoggaa ta'u dhaabaa dhaabbii mul'atu qabam bifti isaa gurraacha dammii ijji lameen isaa kukkurfoo fi konkona dhaabbatu qabam coraan isaa ifaa nama hawwatuudha sagalee bareedduu fi alalaasa nama harkisu rabbi biraa kennameef jira aqila hoggaa ta'u hayyummaa fi ifitti amanummaa guutuu kan qabu ture jechuudhaan barreesseeti jira bifuma wal fakkaatuun barreessaan Wiiliyaam Muuyir jaamu kitaaba isaa jireenya Muhammad jaamu keessatti hoggaa barreessu inni yookaan bilaal dheeraa namaati bifti gurraachaa fi dhaabbii afrikaanota kan qabu hoggaa ta'u rifeensi isaa qococuudha je'eeti jira Muuyir ammaas dureeyyileen Qureeshii bilaal ibnu Su'uudaa yookaan ilma haadha gurraatti jechuudhaan yaamaa akka turan barreesseeti jira. على محمد يا مصطفى العربي مكة نوران دلته مدينة ديم النبي سينا زنين تبدا الصحابة نبي yeroo dhalate irraa jalqabee nama akka isaatiif gabra ta'e kan guddate bilaal ibnu rabbaah boqonnaan seenaa jireenyaa haarayni kan isaaf bane dhufaatii amantii islaamaati ture ergaan dhugaa gama nabiyyi rahmataa muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilma namaa gama islaamummaa yaamtu hoggaa dhaga'u onnee isaa hawwatamaati dhufte bilaal dhokate
haasoo yookaan yaamicha nabiyyiin rahmataa godhaa ture dhageeffachaa ture. Kanaanis namoota ganamaan amantii islaamaa fudhatan keessaa tokko ta'uu danda'eeti jira. Oduun sanamii yookaan xaawota 360 Qurayshoonni gabbaraa turan ganuu Bilaal bulchitoota isaa bira gahe. Isa gabroomsaa kan ture Umayyaa ibnu Kalaf rabbii tokkicha qeebaluu Bilaal dhagee tarkaanfii adabbii cimaa irratti fudhachaati ture. صلي على محمد يا مصطفى العربي مكة نوران دلته مدينة ديم النبي سينا زنين تبدا الصحابة ندي. Kaka'umsa Abu Jahaliin Bilaal amantii isaarraa deebisuudhaaf gochi sukkanneessaan Umayyaan isarratti hin fudhatin hin jiru. Harkaa miila isaa hidhuudhaan daa'imman Makkaa akka itti taphatan godhamaati ture. Adabbiin laaleessaan garagaraa irratti fudhatamus Bilaal islaamummaarraa kan garagalu hin taane. Amantii isaarratti cimuu Bilaal kan arge Umayyaan daran aaraa dhufe yeroo aduu hamtutti Bilaal qoma isaatiin cirracha gammoojjii ho'aarra qullaa akka ciisu taasisem. Kun hanqate dhagaa gurguddaa qoma isaarra kaayuudhaan shiddaa lubbuu itti fidem. Kanaanis osoo hin oolin alangaa laaleessaadhaan gubbaan waxala rabbii tokkichatti qafare taabota Qureeshota Hubal jaamu akka yaamu dirqisiisaa ture. Du'aa fi jiru jidduu kan jiru Bilaal jechi isaa afaanii ba'u tokko qofa ture. Inninis ahadun ahad yookaan rabbiin tokko kan jiru ture. Sabaan nabiyyee maqaatisa dumatanii duuna maawusiisa dumatu aduun dumatu ibsa hoggaa kitaabatti arganutu hinasaanii dubbadda arra sahaabana. Oduun adabbii laaleessaa Bilaal irratti fudhatamaa jiru arjicha sahaabaa rasuulaa Abubakar ibn al-Siddiq bira dhaqe. Abubakar hatattamaan gama Umayyaa dhaquudhaan Bilaal akka isaaf gurguru gaafate. Bilaal irraa abdee kan murate Umayyaan bakka ajjeesurra osoo maallaqa waa xiqqoo argate isaaf gammachuudha ture. Abubakaris sababa rabbiin tokko je'eef hadhaa du'a habbuuqqachaa kan jiru Bilaal osoo waan hunda kennee isa baraaruudhaaf qophiidha ture. Umayyaan gati gabricha ittiin bitee fudhate Bilaal gallakkise. Aduu guyyaa sanirraa eegaluudhaan Bilaal bilisa ta'e ifatti obboleeyyan islaamaatiitti laaqame. Gurraachaas ta'e adiin amantii islaamaa keessatti walqixa ta'uu kabajaan Bilaal nabiyyi rahmataarraa argachaa ture ragaa guddaadha. Sabaan nabiyyee maqaatisa dumatanii duuna maawusiisa dumatu aduun dumatu ibsa hoggaa kitaabatti arganutu isa hinasaanii dubbadda arra sahaabana. Akka lakkoofsa Awurooppaanotaa bara 1922tti Makka keessatti sababa amantii isaaniitiin dureelee Qureeshiitiin miidhaan garagaraa irra gahaa kan ture musliimoota gama Madiinaa yookaan Yasriib godaanan keessaa Bilaal ibn Rabbaah isa tokko ture. Madiinatti walbummaan amantii islaamaa labsame iddoon musliimoonni itti salaatan kan jalqaba masgiidni nabiyyiidha sallallahu alaihi wasallam ijaarame. Yeroo salaanni ga'u musliimoota yaamuun dirqama ture. Muazzina rasuulaa ta'uudhaaf hiriyoonni rasuulaa hundi fedhii fi hawwii guddaa qaban ture. Nama hunda ija walqixaatiin fi akka maatii ofiitti ilaalaa kan turan nabiyyi rahmataatiin kan filatame garuu gurraacha habashaatii ture. Habashtichi kabajaa guddaa tana argates Bilaal ibnu Rabbaatiin. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة. Sagalee isaa bareedduu saniin hanga Rasuulli sallallahu alaihi wasallam akhiramutti azaana godhuudhaan musliimoota gara ibaadaa yaamaati ture. Aangoon Bilaal kana qofa hin turre. Wayita Madiinatti mootummaan islaamaa dhaabbatetti qabeenyi mootummaa islaamaa guddachaa dhufe. Qabeenya kana kan hordofuuf ta'utu nama amanamaa tokko barbaachisa ture. Namni amanamaan hojii cimaa kanaaf nabiyyiidhaan filatame Bilaal ibnu Rabbaah ture. Bilaal hoogganaa kuusaa horii yookaan beeytal maal ta'uudhaan qabeenya mootummaa sirriitti bulchaa ture. Akkasumas namoota dadhaboo ta'an yetiimotaa fi imaltuu ta'aniif mindaa barbaachisu qooduudhaan raabsaa haqa qabeessa ta'uu danda'e. صلي على محمد يا مصطفى العربي مكة نوران دلته مدينة ديم النبي سينا زنين دبدا الرا صحابة ندي. صلي على محمد يا مصطفى العربي
Andalatem, Madinatem, Nabi, Sinazanin Kubada, Rasaman. Bilal hanga Rasulli sallallahu alaihi wasallam lubbun jiranitti Rasularraa adda ba'ee hin beekum. Loloota gurguddoo akka Badri, Uhudii fi baniinsa Makkaa yookaan Fathul Makkaa irratti hirmaateeti jira. Gaafa Rasulli sallallahu alaihi wasallam Makkatti deebi'e hoggaa inni Kaabaa ol seenu namoota sadi kan wajjin seene keessa Bilal isa tokko ture. Warri waliin seenan sadeenis furtuu yookaan maftaa Kaabaa kan harkaa qabu Usmaan ibnu Talhataa, jaalallee Rasulaa kan ture Osaama ibnu Zaydii fi muazzina Rasulaa kan ture Bilal ibnu Rabah ture. Yeroo salaataa hoggaa geessu Rasulli sallallahu alaihi wasallam Bilal akka Kaabaa gubbaa ba'ee azaana sagalee isaa bareedduu saniin godhee Rabbii isaa guddisu isa ajaje. Bilalis ol ba'ee Rabbii isaa guddise. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hoggaa inni Kaabaa gubbaa dhaabbatee azaanu musliimoonni hoggaa gammadan gariin munaafiqootaa garaan isaanii gubate. Gabrichi isaan tuffatan Kaabaa kabajamtuu gubbaa ol ba'ee azaanaati jira. Kan garii waan kan osoon hin arkin silaan du'e jaanii hoggaa du'aaf hawwan, gariin ammoo abbaan kiyya baga gurraacha Kaabaa gubbaa ba'ee osoo ijaan hin arkin du'e jechuudhaan tuffii Bilaaliif qaban ibsan. Ergamaan Rabbii jalqabumarraahu ilmi namaa hundi walqixa akka ta'e bifaa fi biitii kan nama hin madaalle ta'uu barsiisaati turan. Yeroo tokko dirree miinaa irratti haasawaa taasisaniin yaa ilmaan namaa Rabbiin keessan tokko, isin hundi abbaa tokkorraa dhuftan, Arabaa fi Ajama jidduu yookaan Ajamaa fi Ajama jidduu wal caalmeeyni hin jiru. Gurraachi adii, adiin gurraacha yookaan adiin adii, gurraachi gurraacha hin caalu. Ilmi namaa kan wal caalu sadaa Rabbii qofaan jechuudhaan ejjennoo amantiin Islaamaa walqixxummaa ilma namaatiif qabdu mul'isaniiti jiran. Salli ala Muhammad ya Mustafa al-Arabi, Makka nuraan dhalate Madina deeman Nabi, seenaa isaanii dubbadha har'a sahaaba Nabi. Salli ala Muhammad ya Mustafa al-Arabi, Makka nuraan dhalate Madina deeman Nabi, seenaa isaanii dubbadha har'a sahaaba Nabi. Bilal radiyallahu anhu umriinsa hanga Rasulli sallallahu alaihi wasallam lubbuun jiru azaanaatti ture. Gaafa Rasulli sallallahu alaihi wasallam gama Rabbii isaa godaane kafaname osoo hin awwaalamin sa'an salaataa geesse. Bilalis azaanatti seene. Ashhadu an laa ilaaha illallah jechuudhaan dhaabbate. Kana bira jechuu dadhabe. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah bira hoggaa ga'u ni hudhame, ni boo'e. Musliimoonni hundi isa wajjin boo'en. Eegasii guyyaa sadii qofa azaane. Guyyaa hunda bakka ashhadu anna Muhammadan Rasulullah juu hoggaa ga'u ni boo'e ture. Sababa saniif ibdadhabnaan khaliifaa Islaamaa Abubakarraa hayyama fudhate Madiina Rasulli sallallahu alaihi wasallam keessa hin jirre hin taa'u jee gama Shaam godaane. Salli ala Muhammad ya Mustafa al-Arabi, Makka nuraan dhalate Madina deeman Nabi, seenaa isaanii dubbadha har'a sahaaba Nabi. Salli ala Muhammad ya Mustafa al-Arabi, Makka nuraan dhalate Madina deeman Nabi, seenaa isaanii dubbadha har'a sahaaba Nabi. Gaaf tokko khaliifaan Islaamaa Umar ibnul Khattab Beeytal Maqdas daawwachuudhaaf gamas dhaqan. Yeroo san Bilaal achi jira ture. Sahaabonni Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam tokko tokko yeroo dheeraadhaaf kan irraa fagaatan sagalee Bilaal dhaga'uudhaaf akka azaanu goosisu Umar gaafatan. Umaris Bilaal akka azaanu gaafate. Bilaalis gaafii Amiir al-Mu'miniiniin azaanu jalqabe. Guddina Rabbii faarse. Tokkummaa Rabbiitiif ragaa bahe. Ashhadu jee dhaabbate. Yeroo kana jaalallee isaa yaadate. Isa daandii haqaa ittiin arge san, isa jaalalaa fi arjooma dhugaa irraa barate san, isa gurraachaa fi adiin hundi wal qixa ta'uu mirkaneesse san Nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaadate boo'e. Maqaa isaa yaamuu dadhabe calle. Hayya ala al-falah! Allahu Akbar! Allahu Akbar! La ilaha illa Allah!
Bilaal yaamichi nama tokkorraa hin hafne yookaan duuti hoggaa isa yaamte gammada awwaate. Isaa du'aaf shakaraata keessa jiru haati manaa isaa waa husna yookaan way gadda hoggaaniif jettu inni ammoo way gammachuuti. Gadan nalqa al-ahibba Muhammadan was-sahaban boru jaalalloon qunnama Muhammadii fi sahaabota isaa jecha addunyaa tanarraa gama akhiratti gammadaa deeme. Rabbiin hojiiwwan toltu isaa hunda isarraa haa jaalatu. Nabiyye hundumaa gaddisa hundumaa taaniitu nama hawwisiisa hundumaa to'atu hundumaa ibsa hoggaa kitaabatti arganutu isa hin asaanii dubbadha arra sahaabaan. Yeroo fi iddoo Bilaal itti du'e irratti maddoonni seenaa wallaban isaaniiwwan garii dhaloota Nabii Isaa booda bara 638 yookaan akka lakkoofsa Hijiraa bara 17 hanga 18 du'e hoggaa jaan isaaniiwwan biraa bara Hijiraa bara 20 hanga 20 takka yookaan bara faranjoota 642tti du'e jaan. Maddoonni seenaa baay'een qabriin Bilaal biyya Siiriyaa magaalaa Damaasqoo bakka Baabul Sagiir jedhamtutti akka argamtu hoggaa walii galan biyya Amaan yookaan Joordaan ganda Rabahiyyaa keessa qabriin jirtu takka qabrii Bilaal kan jaanis ni jiran. Qabriin Bilaal tan sirrii eessatti argamti gaafii jettuuf deebisaan sirriidha Allahu a'lam jechaati seenaa sahabota guyyaa irraa goolabna. Boru seenaa sahabaa biraa qabanneeti dhiyaanna hangasu nageetti. صلي على محمد يا مصطفى العربي مكة نوران دلته مدينة ديم النبي سينا زنين تبدا الصحابة نبي صلي على محمد